ربي هي صدا ماتي هي تنك سير هاتي فاتي سماتي قبدي ورجل تجري أنا ما فهمي ماتين كي ميديا رنولني هاتا وقرو هنگ دقافة جيا كيسات فيديو تي تكتي أرجين أبان كان كومرات فيديو تي تجي تمشي أرجوني اتفوفي نانجلا أرا بريد الرجلت جبات ونعرف سيسي يعني جنة فيديو تك كذي أرجم فوراني تفيدني مرات تلاتان تيلا لينجزي جنا أبان كان كوچو غرت بوباتا يجون تي كان تا جنة يربين كيري هاغو رأيان سونا ديفتي نتي ترى أنا دا داهو الجلي تمري كيسانا زبنا داهو ريان بالله السنيتي أيام كبيري أننا دكولو ربي لا دكتور أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فاتي في أردو هذا فاتي يا ربي جارتي ما تسنو قريتي ربي كنا أنتي أنا جيس أملا بدي سيفودا شيطان سلا ركوة تنقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا خنمو سمية فيدا خلاص بقى والفونيتي نكم قلبي والجبنتنا وانا ديت وانا أنجد مرة رايو ديفيتي ومرة بقى واتكفرت مرة كم سيفونا يا كين انت لو رموتي ما لها جرمي ما لها قلوبي تامي أنا وان أنا ستي مغاكا تاتي بوت ati jaartii tiyata udhaaf kana godhuu qabda hoo jette mara habba yaan amma dhageeffadhu waa takkitti wanni garaana nyaatee na deebise shabaka akkas na godhe jiddumaanillee wallaahi waatu natti dhufe sagaleen kee sirri jira yaa arabaan natti dhufe waan ta'eef dalagara jira waan ta'eef nama maraanuu dhiifte rabbi badii ta'e guutuu si haa dhiisu taayyoon achi dalaytuu fi taatee amma dalaydellee guutuu rabbiin si haa dhiisu nama tokkicha hafe san rabbi keeti jedhi rabbi si qabne si jaalannaa si qabanya nu olitti rabbi si haa jaalatu nama tokkicha sanii nu dhiisi to'ee ajaa'iba tana si goona wallahi sheekatti illee deebisee si goosa du'aa inshaallah biizinillah uf qabe haadha faatee uma takkan taatu homaa sanuma dhiifte hominni jechuma san dhiifte sammuu keessaa ofayxee jecha namni siin jedhe san dhiifte malee wanni ati dhiifte bakkuma san jirtate bakka san hin qayyarame arrabi namaa sin qayyaru sitti maxxanee sirratti hafee sirraa hin qaraamu yeroo mara namni sirra laalu waan ta'eef rabbuma keessaniif jedhi tanallee nu dhiisira nu tareef bilis rayyaan dhageessaa bilis haadha faatee miidhamteen beekne miidhama bichaa miti bar an bar baandiraan ta'e siin jedha baandiraa ta'e fakkeenyaaf amma faransaay baandiraa ittiin beekamtu qabdi yaa wanna hunduu keenya ameerikaanii biyyatti hundi Itoophiyaan baandiraa ittiin beekamtu qabdi an amma waan san akka baandiraa godhee namni ittiin na beeke argite waan san akka baandiraa godhee jecha namni sun asirratti naan salphise sun akka baandiraatitti namni hundi gizee ko bar siin jedhe bar takkaa jechoota namni naan jedhutti gaabbeen beeku takka waa meeqa naan jedhaniidhan guyyaa tokko kadhatee rabbiin suuraa kana narraa haa fuudhu isiin dhaltee ilmoo abbaan qabne dhaltee adaadaa isii bira galtee jedhe dhageeffadhu dhaltee adaadaa isii biratti galtee achitti ilmoo dhalte achitti gattee haati isii obboleetti bira galfattee ilmoo abbaa hin qabne dhalte ani wallaahi isii beeka ganda isii beeka namatti fakkaadhe anummaanuu san qabaadhe isaaf rabbitu walit beekaan biraa biyyaa baatee jedhe ijoollee lama dhaltee biyyaa baateerti ijoollee abbaan qabne jedhe kumaantaa dhaltee adaadaa bira gattee baatee jirti ganda akkanaa kana turte jedhee kakate argite takkaa sunuu senesin jechoota hedduu naan jedhameera miidiyaa kanarratti takkaa jechi akka jechisanii jireenya kiyya keessatti yeroo namni koomentii irra dhufee barreessu wallaahi jiraachuu kan kootiif miidiyaa kanarra taa'uun jibba ol baasee ma jechisanoo jedhe oromoo kennani beetta yeroo baay'ee jechuma samii waasiin jedhan fakkeenyaaf hama mubaarakee haadhati yantuqinaa jedha waa jennaan haadhuma isaa arrabsananni jechuudha jechisanan ammoo bayaansee ofiin jechuu hin fedhu asirratti
maaliif jennaan boru dhufaniituma jechuma sanii mataa ganna qabaa deeman waan ta'eefi maadaatiin akkanatti ba'uun fedhu beekta gatii kana ta'eefi jecha san ammoo abbaa san ammoo waan rabbitti ol dhiisee eegutti jiru yookaan anaa mujiisaa ho'i rabbiin narra geessee na haa agarsiisu yookaan ammoo nama san yaa rabbitti naa geesse ani humnan qabu sitti kennadhee eegu jiru dhiisii yoo naan hin jedhin wallaa rayyaan dhiisii naan hin Ila kunoo haadha faatee dhageeffadhu waa sitti maa dhageeffadhu mee asirratti waa siima. Ila dhageeffadhu. Rabbiin dhugaa keeti. Haqaan du'aayii mazluum nama miidhamee nama isa miidhee lafan buutu. Yoo dhugumaan namni sun dhara sirra kaaye yoo dhugumaan namni sun si miidhe taate osoo inni qabriitti hin galin rabbi addunyaa tanatti irraa kafala. Addunyaa tana irratti rabbi sii kafala. Bari sii beeynaan akka namni kanaa olillee siin jedhu namni hun beeka bal'aan hun beekan namni waan beeyne iyyuu kan akka dubbiin siin jedhamu akka yeroo mara si waraanaan siin jedhan hin beeyne. Kanaafuu nu amma si kadhanne asirratti jecha tokko waa tokko sitti maqoon. Namicha tokkotu jedhan bulchaa biyyaati mootummaa biyyaa. Bishaan baaramatti deema jedhan jaartii ofii fudhatee bashannanaaf waraan of moggaa ofii bishaan daawwii deema jedhan. Osoo achi deemu namichi wayii laga sadiirra jira bishaan gubbarra maal dalagaa qurxummii soqata. Waan manatti hin galu beeksisa qaba waan uummata nyaachisu dhabee qurxummii oo'a bishaan achi oloo aduun gubbaa kanaa itti ho'itee achi gubbaa oole qurxummii takkitti argatee isaa galuuniif saniin ka'e mootummaan karaa deemu sun mootummaan daawwiif bishaan moggaa deemu sun argee qabanii irraa fuudhan haadha faate irraa fudhatan qurxummii san abbootuun ta mootummaan malte isin hin malle mootichi illee harkaa fudhate qurxummii san irraa fudhatee nyaate kiyyaana maal jedhere harka warra ofitti harka qullaa gale. Ijoolleen beeloytee achi eeyti. Jaartiin isa waan usoo gubbaa jettee jaartiin eeyti. Ijoolleen abbaa eeyti. Inni irraa fudhatee namicha maal jedhe yaa rabbi inni humna narra qabaa natti ilaallate. Aangoo naa ol qabaa natti ilaallatee akkana na godhe yaa rabbi atiin aangoo isaa ol qabdu. Atiin humna isaa ol qabdu sun humna keetii fi aangoo keetti ilaali jedheen. Namichaan qurxummii fuudhee manatti hin galatee wayita gara manaatti hin galu hin bareeddee osoo qoffii olii gadoofu qurxummiin quba guddaa kana qaalcamu. Gootee qabdee irraa murte haadha faate hima qabde. Laalaan sun wayii dhiisee halkan san guutuu laalaan ibitti qabatee harka kana bakka qoronchoo irratti musteeshfaa dhaqee musteeshfaa kaanitti fiiganii garana fiiganii ho'i kun ibiddaan bahee yoo itti geessan waan godhuun dhabanii doktorri asitti sirraa muran malee fayyadu jedhanii bakka qarincoo kana mataan bahe ammallee gara musteeshfaa fiigee ammallee ciqilee sirraa muran malee fayyadu jedhanii. Ciqileetti qarcam godhanii irraa muran. Ammallee wayitachitti irraa muran ammallee wayi dhiisee ho'i ammallee akkasuma itti fufee namichaan ciisaa dadhabee nyaataa dhugaa dadhabee ho'i mataan garagalu. Ammallee fiigee deebi'e ammallee ceekus irraa muran malee numaan fayyadu jedhani. Eegas osoo achitti immoo rakkoo wanni kun irraa ka'e maali jennaan akkana namicha rakkataa miskiina bahara gubbaa jiru wayii qurxummii irraa fuudhee galadheeni qurxummii sun akkana na goote gara sheeka wayii deemee sheeka wayii bira deemanii gaafatanii jecha kan inni dhiyeesseef. Achi eegas namicha san fidanii fiiganii namicha san fidanii dhufan. Yoo namicha san fidanii isa bira fidanii uummata bira fidanii jiran abboo namni kun akkamsi godhe akkana na godhate maal jetteerri nama kanaan yaa rabbi inni humnatti ilaallate aangoo naa ol qabaa inni mootii biyyaati. Aangoo ofiitii narraa fudhatte ati aangoo ta'e sana itti ilaali jedheen. Aangoo inni natti ilaallate san humna inni natti ilaallate san ati itti ilaalladhu jedhee rabbi kiyya kenne jedheen. Tanuma jettee dhi'ee tanuma jedheen du'aan isaa lafa buutee jedheen miidhame akkasuma rabbi aangoo ofiitti ilaallatee mire. Amma dhiisiif jedheen namichaan kun rabbi kiyyaa jedhee dhiiseef rabbillee isaa haa dhiisu jedhee wayituma sana achitti tufeef namichi ceekutti irraa murame achumatti fayye bakka san bira halaa ho'iitti hin tarre achi bira wanni hin jenne namichaan abbaa qabeenyaati mire namicha maatii isaa waliin fuudhee isallee fuudhee qabeenya ofii keessa gadhiise haga lubbuun jirtu nyaadhu jedheen. Silaa lubbuu ofiyyuu dhabuu danda'a. Inillee kun olaal namni nama miidhe yoomuu ima miidhama kama miidhamaati inuma miidhama. Ati amma kanaafu rabbuma keetiif jedhi. Dhugaa keetillee rabbi si haa argu namni si hin argine kadhee dubbii ati jara na qabbaneessa waan akkanaallee noo isin obboleesso hin beeknu waan dubbii hin beeku barachuullee hin fedhu. Nama sanillee barachuullee hin fedhu jecha isin jedhame sanillee barachuullee hin fedhu dhageellee gaafachuullee hin barbaadu. Waan ta'eef isiin rabbuma ofiitiif jettee noo dhiisiif rabbii keeti jedhi haala faate guyyama saniif jedhi guyyama. Rabbiin badii keessii dhiibsanii jedhi du'aa isii goona shayini illee as jala jiran ishee ganama guddanu jala jiran ol baanii du'aa isii haa godhan rabbiin si qabne rabbii dhiisi bilis waan akkasiin guutu sinii dhufu. Barrayyaan gaafii namatti ta'aru ati
dubbi ma jette sanuu dhiisi rabbiin bira ol kaattee eegaartu sanuu dhiisi naan jedhaa jirta ammoo si rabbiin dhugaa ta'e siin haa baasu ati garuu dhiisa jedhii jechuu jirti. Ete rabbi dhugaate si haa baasu si haa mul'isu ati immoo rabbiif jecha dhiisii badisa. Uummata kaaniillee dhiiftemi akkuma uummata kaanii kasi arrabsaa bahe waggaa dheeraa waggaa meeqa si arrabsaa bahe sani dhiifte isa sanillee abboo ati isarra beekaa ta'e. Wal tartiibar uleentu wal tartiibar rayyaan ulee wal tartiibar. Haadha faatee hin beeka wallaahi hin beeka. Hin beeka miidhama keetillee hin beeka. Wal tarti jechuun kan koo arrabni na arrabsan kun tokko na gaddisiisee hin beeku siin jedhee bar arrabni tokko na gaddisiisee hin beeku rayyaan wallaahi kun rabbiin ittiin nan gahini guutuu kan arrabni takka hanga ammaa na arrabsan suuraa kiyya gaggalabbatanii na arrabsan tokko na gaddisiisee hin beeku garuu kan hanga hadhaa gizee koomentii san koo as jalatti argu ibiddi dudda saniin na bobahee dudda san duubaan ibiddi kan koo wal na qaama kiyya irra na mallisu yoomuu dagachuu hin dandeenye hanga gaafa du'ee qarbitti galee uf wallaalutti jecha san ishi maal godha osoo dhiise amma jedhee iyyuu keessa kiyyaa miiccachuu hin danda'u baqa dhiise iyyuu osoo jedheeti gaafuma koomentii san arge an laal jireenya dhalachuu kiyya jibbaa dhalachuu kan koo gaabbaa baqa maaliif dhaladhe erga dhaladhee booda maaliif miidiyaa kanarra dhufe guyyaan jedhu isumarra deema namni waan san si qabsiisee waan san siin jedhe nama saniin diliin isumarra taa deemtu dhiisite atammoo isumaaf jecha rabbi jecha dhiisiif rabbeeri wallaahi du'aa ajaa'iba tana si haa godhani du'aa ajaa'iba ta akka ajaa'iba kanatti isheen du'aa si haa godhu anillee haga beekuun haga wallaaluma kiyyaatee jaahilummaa kiyyaa sii godhan anillee rabbeeri nu dhiisi filiis haadha faate takkaa si kananneen beenu si beenaan si kabajaallee hedduu si kabajaa hedduu si jaalladha waan ta'eef rabbiif jecha nu dhiisi filiis. Ini sada fate nulis takkitti tan nuda bot ayo na achiti abba of mara yani bofni yani yo kesana so leo rakko ngabu kesani ile kasin leo disen man disani garu kesani messenger kiyyan qabdanatti fakkaate si dawwale waan sanis haasa sanis itti hime amma nasirratti namni na arrabse an deebisee of arrabsuun fedhu beetta namni arrabsanii miti lammata deebisee of arrabsuun fedhu ammas girrisaan kun kanadha dhiisi jedhu kun boru deebiseetuma dubbisaniin jedha kana na tuttuqa madaa san keessa kana tuttuqan hin fedhu jedhu ila par sudillee isumatti itti wallahi nama san itti gaafatama jira waan arguu hin fedhe basadii fi kudha torba waan ta'eef argina waan arguu hin fedhe an keessaan illee dhiisaatiin illee dhiisu tokko maa miti garuu sitti akkana siin jedhee dhageetteetiin dhiisinaan jetta keessaa waliin haasofnaaniifati. Ayyee rakkoon qabu jiran namni 300 fi 20 jalirtan kana namni haadha faatee agarraa arrabsitan wallaahi rabbi siin dhiisoo isin sii dhiifte malee wallaahi waliin qabrii seenta. Arrabaati isin jette isirratti isin jette koomantii jala deemtee arrabsite isii liifirra jirtu arrabsite uf biratti arrabsite guutuu rabbi siin dhiisu isii gaafadha. Yoo Sheekh Ahmad illee keessan laalla jedhanii rakkoon qabuuti. Ati ammaaliif jedhee Sheekh Ahmad beektanii nama 300 ho'i kanarratti nama hedduutu namni dhugaan qalbiin isaa dhukkubsate. Namni dhugaan waa'ee dhiifamaa beeku. Namni dhugaan waa'ee nama miidhameellee beekutti dhiisiif jedhee qalbiin jala kanaa nama hedduutti bataa jira. Gariin ammoo ka waa'ee kanayyuu irraa hin beekne ka waa'ee dhiifamaa hin beekne ka rabbi mataa isaa qollofe. Ka waa'ee dhiifamaa hin beekne ka nama miidhuu malee nama arrabsuu malee nama gad oofuu malee nama ol oofuu hin beekne hin dhiisin jedhaanii jira. Itti gammadaa akkasiin dhiifne fedha waan ta'eef namni kun guutuun irraa haa gammaduuf ustaas namni kun guutuun dhibbi sadii akkuma fedhe yoo fedhe geemii giiftii fedhe argadee taataa jiraadhe nan gammachiisu dafee tiktookii irraa bahee jecha isaa yeroo naan jedhan tiktookii irraa bahee wallaahi gaafa kophaa kiyya halkaniif guyyaa walitti aansee booheeru jira jechuudha kophaa kan koo jechuudha taa'ee mana kana keessa kophaa kiyya taa'ee halkaniif guyyaa walitti aansee yaa rabbii kiyya baqa argite indoom amma yoo xiqqaate jedhe waggaadhaaf deemna yaa rabbi natti turte baqa gaafa rabbi yaa rabbi atillee baqa angoon irra laallattee natti turte guyyaa jedhee rabbii kiyya irra ol kenneeru jira jechuudha maaliif jennaan jechi sun jecha ana bira tartee abbaa kiyya madeessite jechuudha haasa ana bira tartee abbaa koo madeessite kanaaf me dice ayyan ya nadis wala nadis me nadis na Sheekh Ahmad keessaan laallaa rakkoota kan qabuuti Sheekh Ahmad yoo irraa ba'u neetiin ol galchi deegaa takkitti messengeraan isaa waliin dubbanna garuu nama kanarratti yoo sii dhiise an rabbi jecha dhiisee jedhanii ustaaza nama hedduu jala kana dhiifame isiisan barbaada
تجمدوا أنا كم تاجيت والله هدونا جمد جزء سينا مرة بيجي ديزة بيتسن والله أنا كم تاجيت هدو جمد أكو مكيا كنا تنام نجمدوا وزيرة تاجرو نام هدو جرنا ما دي بسدي فوي كنا جزد كان أبو أني gammachuu kan uummata jaalala jala ta'u kana dhibba sadii foyi dhiifama kana sirraa gubbate jettee san dubbii yoo nutti himtellee rakkoo takka qabu nama sanirraa feetu irraa fagaatta feetu waliin jiraattu ilaalchi nama sanii fi wanni sun siin ta'in waan namni siin jedhu ammoo nama sana waan koomantii yoo argite yoo namni waan san siin jedhe dilii yookiin nama sana irratti deemu ati dhiisi nama siin dhufee siin jedhe si barreesse san irratti waan ta'uuf kootu uummatuma kanallee gammachiisi nullee gammachiisi abboo rabbii kiyyaa jechee dhiisee fedhii yaake. Bar maali kan ko afaan illee si gosse dhiifama illee irraa ta'i ani wallahi mucaan daa'imni nu mucaan dikkaanu waan jennaani namatti qaanfatuu fi namarraa deebi'u mucaan daa'imni waan jennaan namatti qaanfatuu fi namarraa deebi'u maaliif isin jedhe ani waan kana hanga namoota gurguddaa dirasi jechuudha namoota gurguddaa jechuun kan namni waliin caalu haa ta'u akkatuma beekumsaatii fi wannoo qabuut nageettii qabuun namni wal caala hanga namoota dirasi sanniini ani waan kana rabbii jedhaati yookaan atti fe'aa yookaan nama kana fe'a tuffatanii dhiisaniira tuffatanii jechuudha baga tuffatan wanni isaan biratti tuffiidha ana ammoo madaadha maaliif narra buute waan ta'eef na gubdi anaaf ammoo madaa narraa yoomiyyuu hin baane yoomiyyuu narraa hin baane madaa yoomiyyuu osoo wanni sun waan miidiyaa kanarratti haasawtu wanni nu warra miidiyaa irra oolu taate malee osoo biyya taateeti nama duutuu kiyyaayyuu namni irraa nadheessu dire duutuu kiyya namni carqii keessa ilaalee irraa nadheessu jecha duutuu kiyyaayyuu irraa dheessan kanaaf yani rayyaan meela dhiisatti na dhiis baallaa na dhiis. Meeshaa Ahmad Rogal Shiti keessaan ilaallaa bara jiran ka keessaan laalitti bar dubbii hin barbaanne dubbii dhaga'uu hin barbaanne nama 350 kun rabbi si haa milkeessu yaada muraada zambii ta'e guutuu yoo rabbi si nama 350 kun guutuun isa waan ati dalayte zambii ta'e guutuu akka ati nama kana dhiifte fi rabbi si haa dhiisu yoo sin jedhe nama jalaa dhaga'u rabbi yoo as keessa nama hedduu qaba qabroowwan nama 300 wayii kana keessa nama hedduu qaba waan ta'eef. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Arafatee akkam nagaa jirtanii? Nagaa akkam jirtaa fayyaa? Alhamdulillah wallahi bareeda. Rayyaan beektee nama xiqqoo waan itti ulfaatu jira rumaadhiisiiti. Cinqin inni asirratti waan nama san fidaniitiin nama san keessaan gaafatanii abboo amma booda waan tanaatti deebitaa jedhanii isas kakachiisanii borullee namni kun waan saniin deebii nama tuquuf isas kakachiisanii keessaan dubbiitan laalaniitiin akka lamuun akkasiisaniitiin deebin jecha kanallee eessaa fuutee gaafatanii bakka sanii galchisiisanii irraa dhiisuu wayyaa eega wanni inni jedheen itti ulfaate asirratti hin godhiniiti kaawwan isiin anuu dhiise jette mee cinqini dhiise. Ila bara ustaz akkana bar deebii nutti waan san nutti kiinaasu ina bara keessaan haasa'uu rakkoon qabu. Qalbiin reefu na bira nama 100 gara nama 100 jala turanii anillee liiv irraa bahee dhufeera. Waa hedduu waliin dubbataa turre waliin dubbataa turre hedduun shabakaan kiyyallee na baase sanumaafuu nu amma dubbii san nutti himini ummata kanarratti abboon rabbumaa jedhee dhiisee jettee sanillee gaafii isin nama ittan kanallee hin dhiifne. Inni haasoo inni isa waliin illee dubbanne nama sanillee gaafannee isillee finnee miseen jiran akkuma isin jettan kan waliin dubbanna rakkoon qabu. Dhiifama afaanii tana bicha abboo manni kunillee itti galamati. Osoo tiisisa qoonqoo jiru sagaleen hin mi'ooytu jettee bira Oromoon. Osoo dubbiin madaan garaa jiru kaasillee osoo madaa san garaa baafattee bicha saniin jecha san gamaa gamana walitti deebistee hin laalatiin akkana dhiifamoo ni jedhamu hin jiru. Kanaafuu nama san waliin laalaniitiin dhiifama eegas yaa'ii fidanilleen xumurarra rakkoon qabu. Ammaaf osoo keessumaan dhumattee irra wayyaan akka kiyyattillee akka yaada kiyyattillee. Anillee isin bira hin jiru nama kaan isin jaaladhu. Hayyuu kennaa beekaa kennaa rabbi umurii isin haa qabu. Dhaabadda anillee keessumaa fennaa fi rakkoon qabuu fi du'aa godhaa fi ayyatayu. Akkasii Arafaatee maal jetta? Jaaladhe rakkoon qabu wallaahi isheen jaaladhe ani jechuun waan isinirra jiru wayiillee hin qabu maaliif akkuma isin jettanii. Wallaahi dhukkubni kee dhukkuba kenna miidhamni keellee miidhama kenna namni ati qaama kenna namni walirraa fagaateellee